Ashama harka fuudhe jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuutiin jecha egaa ammas piraankii boombii dhoosu tokko isinii dhufee jira. Innis maalidha? Paamiliyoon kafana miicaa jechuudha alatti kafana anis gargaareen jechuudha ol galee amma kafana miicaaraan immoo nan jana jechuudha bilbila nanaasaa akka duraan hiriyaa qabutti maaliif inni narratti hojjetee miti anis immoo ammas in quufne na quubsuu dide kanaafu irratti hojjedhaa akkaan hiriyaa qabutti nanis nan jana janame maal jedhaa walumaan laalla na dhagaafin immoo sagalee gadi qabadhe faana turaame kaameraa kiyya turfadhe walitti deebina bakka inni mul'isa. Hordoftoota kiyyaa kinoo kaameraa kiyya haala kanaan qopheeffadheen jira. Amma jana jechuudha bilbilli kana yeroo baay'ee ittiin kennu jechuudha maaliif imoonnis wantoonni hundi asirra jira asirraan namoota hedduun na dubbisa waan ta'eef ittiin kennuun ture amma immoo bakka jana kan adda sirriitti hin beeku walumaan laalla jechuudha. Hello. Oye. Nagaa keeti waan ofii koo. Nagaa galata waaqayyoon nagaa kooti. Maaliif baddee? Dhugaanan badee dhiifama beektaa haalumatu naa mijachuu didee hin bade malee si dagadhee miti. Nan deebi'allee innaan haallis naa mijachuu didee. Kanuma jedhee tanan dhiifama naa godhishi. Wal agarra bakka guyyaa rabbi jedhee wal argina lammataafillee jechuudha. Guyyaa wal argine sanuu akka hin taanitti jechuudha. Shashawwadeetu mana harkaa bahee haala sanii wal argine. Naa bakka rakkoon qabu waan ofii koo nagaa naa ta'e ati fayyaa naa ta'e. Naguma kooti ani dhugaa. Ati akkam haalli jireenyaa sii ta'e haa ta'u kamaal quree jetteeti. Immaa qaamaa bahuutti xinnoo ishii rakkoo irratti ta'e akka durii firii ta'uu hin dadhabe malee inuma wal argina. Wal argina rakkoon qabu. Ishii bakka lubbuu koo sin jaaladha. Fayyaa naa ta'e ishii nagaa naa ta'e. Ishii yeroo biraatti wal argina. Ishii sin jaaladhaan illee. Tole. Agumamma teessuma hojjette naan taate. Maalis gargaaruu Kun waliin jettu samma. miicuneen. Maal miicita kafana takka malee maal miicite? Silkuma gorgoruuf silkiin galgali guddaa miti. Maa galgalan gorgortu silkii amma kana miicite maal taate amma sa'aatii deemaa jira. Maalin gorgor? Silkii oomin gorgoru ishii kunoo silkii lafa godhe. Suusii silkiitti si qabe natti fakkaata. Suusii qabda silkii irra. Silkii lafa godhe kunoo. Maal yaree maal ta'a dabalee hartaa? Maaree oolaa ijoolleedha. Ijoolleedha hiriyoota. Charraa Irreecha. Warra biyya akka. Sarraa hiree namni afaan Oromoo dubbatu warra biyyaa maleessa jiru. Maaree maal adus taree midhaas hin jedhe. Eenyu daree hiriyaatiyyaa? Maal duratti waliin dawalle gara sa'aatii naannoo ja'a irratti duratti ogaa waliin dawalle. Maashii bichaadha hiriyaatti. Hin qabu hin jenne hiriyaa hin qabu hin jettu immoo. Maalifan dhaba? Hiriyaa shamarranii akkamitti shamarri takka hiriyaa shamaraa dhabe? Shamaraa kana amma jinaasa tuma. Shamaraa? Shamaraa ima. Ni as keessatti kan nalla.
Marraa goota silkii reef mee fidi wantu keessa hin jiru. mee maqaa as keessaati qabdu nan beekana fidi shamaraatii qabdu mee fidi andaan reef shaggaa rarta karaa shaggaa rarta Maalidha maaliin godhe? karaa gaarii rarta yoo si hawwaate kaan Siruma maalidha ishee balleessan kiyya. ay ati maal balleessita siin tolchite Waan namoota haasa'eefi maal eenyutti haasa'ee si jemmar? maal jechaarta Waan jenneen ijoollee shamaraatitti haasa'uu hin danda'u. idaanatu saakkositti ta'e akka hin dawwalanne silkii yeroon zeen as taa'u silkii ni kun hoggaa dawwalamu ijoon lakkaaftu silkii kana na biratti Hin jenne. akka ammaa dhibee qabdu arge amma si argeera akka dhibamu Mana yaaluu diddeere. si dawwalu kun si haa yaalu si dawwalu kun akkas hojja yoo kun si hawwaatte sii ta'e yookaan takka waan akkanaa seenu yuuneet gargar yoo ta'us baate gargar olii kudha yoo ta'u baate gari sun si caale gari kiyya si caale addaan baafadhu Osoo hubatin qubaan gubatinii dhageesse. addaan baafadhu san maa hin hubanne maali Qubaan gubatinii. waan jechaa jirtu Afaan dhagee Oromooti. waan jechaa jiru nan dhagahame uffata miicaa Maa dhuftere mamii fixee? Maa fixee? si haasaa isin irratti kutee itti deebi'ee haasa dawwali yoo na silkii kana idana bulchi silkii kana si harkatti hin caccabsine Sirba. Harka dawwali kana biratti dawwali amma dhagarra ani dura naasa'e marraa godharee ammaa. ani dhumnaan dira silkii cufan Laakki ati dhufnaan miti haasaa keenya xumuranneetu machufanne. bakka nama karaan bal'aadha kun karaan yoo laataa jette hojiin taa'uu naan tosoo jette wal gaggeechuu kun waan wal lolallee kan illee nama gechuu qabu bakka atis gara fedhe akeeti gara barbaade Ati hoo? anis gara barbaade bakka Hin taaree nama ta'a. Nama ta'a. kan hin ta'a yoo akka ati godhaa jirtu kana hin ta'a yoo akka amma hojii Ani biraa maaliin godhe si jamma? maal godhaa jirtan Ani waan takka maaliin godhe qaban. jecha jirta Silkiin haasa'ee. lubbuu jecha jirta yoo mana garraa jechattan dhufa maala jechaan jirtu amma bayi deem Ejjattan dhufan jedhee. amma bayi deem Eessatti hin ba'a? maatan beekee bakkatti baatu qaama hojii gadhiisuu dha malee kun kun akkatti hojii jiraachuun ta'u hojii qabda laakki ana tuqeen asii deemayu siyaa bal'aa tuqeen yoo kan narraa gadi baatu shamalaa gahee ana dhaabi narraa Siyaa ba'a. narraa deeman Siyaa ba'a. yoo kiin jedhu bakka maraa boosii dawoo walitti naasa deeme isuma wajjin naasa bakka Waan kana taata osoo hin hubatin yoo intalli guddi annama faana haasaa hin danda'u. Asal si dog ni gara. Kana siya wata. Kamii Asal na kana. maali naasa ishime waan naasa sanatti himme ishee. Oh. Asama. Gari kam damo ni. Gari kam damo kam. Nakka malee Ma kana mo jinasa. nama fa'a. Ma si jecha. Daarii yoo qabaadde nama wajjin naasa wal Malu ni jecha. waan jennaan. Ma jecha to. Kan wajjin haasa'e shamara yoo wal arginaa maal taatee baddeenaan jennaan nama wal arguu hin dandeenyu. Samoonni minaalbaata wal arguu dandeenyu. An jedhee shamara beeku. Shamara. Eekko Shamara kati taasa shamara. akkamitti taate? Sila Ajaa'iba beeku. sila man beektu etteeta. Maali? Meeshi itti deebisuu nu barsiisan meeshiidha. Anama shamara nu barsiisa. Amma sarararra hin jirtu isheen Mee nu barsiisan. hin jirtu sarararra. Sitti irraa balleeche sarara. Mee fidaa jiraachuu silkuu ta'aa hojjechuu ati. Namni yeroo hunda bilbila qabatee taa'ee isheen ofiif warra daadawwalti. Maaratti duutaati hin baaftu. Maaliin baasa? Silkii ammaa baasime. Nu barsiisime ani Oolu deemaa. baasi ishee. Hiriyaa ta'e ani baradhu ekkuma kun hiriyaa samoo nu barsiifte san. Taanjoo nu barsiise hiriyaa. Maarree suuta wal barattumaa akkan taataati. Akkan nu barsiisettee lolte. Sirraa dubbachaa jira. Sirraa himaa raayi.
sirraan bachaa akka dagalee dabsitee haasaa hartu amma argaa jira. Maata dandura waan akkana irratti argitee ati. Amma dhusi taree ni agarre dura amma maali dhusi. Minno sisitu shakkii ati shakkinaan hin bakka tasa silkii nama biroo waan fakkeenya faani nama baay'ee wajjin nan haasaa dhugaa dubbachuuf hoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf nama hin beekne tokko nama nani waa'ee hariiroo wayiitu waliin hin qabne tokko irratti kaatee yoo dawwaltee nama sanii wal dhabde maaliin godhaa? Amma bakka nagaidha kaardiin sana qanumaan guutu. Silkis kanatti gizeen asxaa silkii gizeen namni dawwal gizee biran hin dawwalam silkii namni dawwalan abboon kaasu silkii kana silkii kanan kaasu. Haala akkamittiin kaaseere? Natu alatti ala taa'e na biratti hin dawwalam. Keesii wayiitii jira. Karaan bal'aadha. Karaan bal'aadha. Lakki naataa wajjin teenya jette wajjin taa'u. Lakki naan ta'u. Anis mau riyaa biraataan qabaa yookaan waan biraatti illee argadhe hojjettoo ta'e. Gurgurumaashi qabdaa jechuudha. Ana siibee hin deema abbaa. Jechuudha. Mucaa reejejinii kootta uumaa fudhadhu. Jamman dhugaarra jiru. Egaa faaraan qabne faana naasaa. Edoowwan sobtu sitte. Kanatti nama hojii qabu gaa deemtu manatti hojiin qabaa. Hojiin qabatte uffata miiccitu gatteetii dhufte achitti. Erga baate maaliif isa fidne hojjettee ta'e? Waan qaanuun fayyada dhabee akkasuma fitoo. Soke narra soke naan qabena. Biraan Kalladde firma khamsa soke. Sok. Tra. Franki. Enggak ada mana gue deh. Daimnya kah? Hello. Daimnya sana kan je. Dia camir tuh. Franki ada dulu. Tidak kamera. Juga. Si ergat deh, kaca si gue deh. Anak-anak. Hordoftoota keenya ani dhugaa kolfanaaf sumaala akka ta'e beeku kolfuu hin danda'u jechuudha. Waan tokko sireesii ta'ee haasa'uu hin danda'u. Osoo waan irratti illee beekuutiin irratti beekaa akka itti naannoo limoojii shakkii wayii qabdaa duraan. Ani moo shakkii maali kolfaa taasiftaa kaan haasofte maa dhugumaa isaa harta. Amanuma kiyya jechuudha kolfaa haasa'u. Kolfaa haasofta malee oduu kolfaatte sirraa hin beekamush. Ani akka kolfaa kanatti xiqqoo. Yoomi hin beekte? Hin beekte? Jechuun hin beekne kaan. Akka biraanki ta'e. Hin beekne biraanki ta'uu hin beekne dhugaa hin beekne. Biraanki ta'uu immoo hin beekne. Amma akkanumatti fakkeenyaaf lolteetuma adda baana kan jetteetumaan haftaa osoo dhugaa ta'e akkam goota. Ani kuudhuma ta'amu. Ayi oduu dhimmi kun waan dhugaatu ta'e amma aga dhimmi kun addaan bootti gaafatamtee wal amansiifne yoo kan ta'u ta'e yoo ta'e yoo namni kan sirraa ta'u sirraa'u kan sirroomnoo ta'e dadhabame karaan akkuma hin jedha. Karaan na baasa karaan na baasa. Daalachuudha. Garuu si godhe miti biraanki. Maal uletaa kiyya samuuraan na baate daakaatti hin beekne. Ani immoo hojiidhaan manatti galtee se'a malee ani kan hojjettaa seene. Ani immoo hojii isaan kana seenoo sirraa fuudhee nyaatis mana hojjettaa waan jedhee tanani kan hojjettaa immoo hin beekne. Kanaaf asirratti na argattee firaankii cimaa waan hin jirre inni irratti hojjettee jechuu barbaade tane. Na argattee irraa. Dura jajjantee beekti hin tatte. Tanaan dura jajjantee beekti. Eenyu? Iyyinu. Iyyimo. Janjanaa kanama. Maal hin beeku jajjantee duraan. Duraanoo jajjantee shakkii qabdaati. Ani beekatu jajjanuma nu argitu sana. Aaraa qallaanii jajjanaatu hin jirta. Akkatti sirraa toluu isiri. Lubbuma lambade natti toluu dide akkanaan ta'e. Haasoo irrattuu hin beeksisa. Haasoo irrattuu hin beekamaa jechuudhaafi. Mee maal jettaa hordoftoota allolti saffa?
Isaan wanni jechuun ni barbaade ammaaf hordoftoota keenya akka mooltan nagaa keessanii isin jecha. Anis ammaa fi yaadni nuti qabnu dura hojii qabnaa yoo alatti uffata miicaa yoo miicinuu kaanituma ammoo hojii ho'itaan qabamaa mana waa hojjedha uffata kana na gargaarnaan jennaanan ka'ee gargaaru hagen dhuguma hojii mana keessa ka huno wanni hojjettan baay'ee jiraan ta'e isa hojjechuudhaan naan hoggaan immoo hojii kanas hojjedhee fixuu ga'ee anaan silkii ani naasoftoon hojii silkiidha fedhee tanaan immoo hoggaan ka'ee ol deebu an ol deebinaan inni haasofti na arginaan silkii kana cufte. Amma hoggaa silkii kana eenyutti dawwalta jedhee gaafannaan hiriyaa kiyya taan dura hiriyaa ani qabu hiriyaa takka bichaatti na barsiifte hojiin dhiyaase amma deeftee moo hiriyaa dhette ofii kan ishiin dawwaltu gara biraati. Anaan hiriyaa sanii lakkoofsa sana natti agarsiisa. Natti agarsiisa. Soba naasa'ee bilbilaanii soba gurratti qabate. Ani kan maattan beekare soba haasa'eeftee ani kan hin beekne. Ani immoo dhugaa natti fakkaate taane kan hunda aaree kan hunda dubbachuu danda'e ammaa fi nuuf kolchaayii bifa aarii keessa seenee jechuudhaaf kana ta'uu hin beekne.